fuudhee jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Zara Entertainmentii baga nagaa jiraatanii gama waan isinitti himuuf dhufee osoo hin deemin namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe naaf godhaa. Diima santuuqa family kiyya ta'a. Namoonni dura family kiyya taatanii na wajjin turtan galatooma baay'ee galatooma isin jaalladha. Galatooma akkam akka isin galateeffadhu hin beeku galata guddaa biraa qabdanii. Har'a immoo wanta haaraa tokko isinitti himuu dhufe. Wanti haarofti sun maalidha jettanii maybe gaafii isinitti ta'uu dandeessi. Wanti kun dirqama isinitti himuu qaba jedheeti. Maaliif isin beekuu qabda waan ta'eef wanta isinitti himuu deemu viidiyoo waan barumsaa yookiin wantoota biraatiin wal qabatee miti. Waan biraati jechuudha. Maalinni itin akkam akka jedhee isinitti himu. Baay'ee natti ulfaata. Garuu haa ta'u dirqama isinitti himuu qaba. Isinis beekuudha qabdanii. Maalinni jettanii maybe gaafii isinitti ta'uu dandeessi. Beeku akkam akka jedhee isinitti himu akkamitti akka ibsadhu illee hin beeku. Haa ta'u bakka dirqama waan isinitti himuuf isinitti daawwattoota kiyyaa hordoftoota kiyyatti beeksisuu qaba jedhee keessa kiyyatti yaadeef dirqama isinitti himuu qaba waan ta'eef isinitti hima. Maalinni online irraa bahuuf deema. Sababbiin online irraa bahuuf nan heerumaa jira guyyaa cidha kiyyaa jechuudha. Dirqama cidha kiyya isinitti himuu qaba. Cidha kiyya irratti isin affeeramuu qabdan. Sababa ta'eef namoonni asirraa waan adda addaa isin barsiisaa ture wajjin ture akkuma gaafa Facebook online irraa bahee jennaan na soquu turtan san na soqxanii jedhee waan yaaduuf dursa cidha kiyyaatitti waa'ee keessa waan na yaachisuuf dirqama daawwattoota kiyyatti nan beeksisaa waan jedhu sammuu keessatti yaadadheeti isinitti beeksisuu barbaadeeti. Maaliif yoo san online irraa yoo bahee na barbaada waan ta'eef jechuudha. Sababi isin na barbaadaniif maal taate garam deebitee Zaaraan gaafa Facebookaan online irraa bahee jennaan ijoolleen hedduu namoota irratti bilbiltanii na barbaaduu turtan jechuudha. Ammas sababa kanaaf anis waan isin jaalladhuuf akka isin na barbaadanii na soq bakka sababa akka isin online irraa waggaa bahee na barbaadeef isinitti himaa jira. Isinitti beeksisuu qabaa dirqama. Maaliif akkanan soqnee fi isinis dabbaramtanii na soqxaniif yaa nama hedduutti akka gaafii ta'uun beekaa Zaaraan eenyutti heerumte nama akkamitti heerumte akkamitti osoo nun argin tasa ol kaatee heerumte jedhee namoota akka gaafii ta'u sirriitti beeka. Garuu homaa gochuu hin danda'u. Hangasiif nama bakka kiyya bu'ee isinii hojjetu dirqama bakka isinii buusuu qaba. Namoota bakka kiyya bu'ee isin waan adda addaa isin barsiisu. Asumaan gama Zara Entertainmentiitiin nama biraa bakka isinii buusa. Kanaafuu hanga gaafa cidhi xumuramee anaa walitti deebinuuf nama barbaadina gama Facebookaatiin illee isinin jechuuf kana isinitti beeksisuu barbaadeeti. Yaa isinirraa adda bahuu kiyyaaf baay'ee gadda akkam akka jedhee ibsadhu hin beeku. Bakka yaa cidhi gammachuma ta'ee garuu ani isinirraa fagaachuu waan natti hin tolleef hedduu natti dhagahama. Akkamitti akka ibsadhu hin beeku. Dirqameeti isinitti hime malee isinirraa fagaachuu hin barbaadu. Sababa bakka keessumaan illee nutti dhufti waan ta'eef namoota keessummaas waan keessummeessinuuf danda'ee asirratti viidiyoo hojjedhee qilleensa irra isinii kaa'uu hin danda'u. Isin immoo nan soqinaa hagasaniif isin jaalladha baay'ee isin jaalladha. Namni biraa bakka bu'ee isin haa hojjetu viidiyoo wantoota ani isinitti himullee wantoota isin himtanillee maaliif akka isin kophaa hafta waan hin barbaanneef bakka kiyya nama biraa buusee isin viidiyoo haaraa hojjetee isin haa maxxansu. Hin beeku baay'ee bakka baay'ee natti dhagahama isinirraa fagaachuuf ani isinirraa fagaachuun natti hin tolu. Hundumaafuu akkana soqxan hin barbaadu akka isin osoo isinitti hin himin isin
namoonni cidha kana dhufuu barbaadan garuu yookiin cidha irratti hirmaachuu barbaadan na dubbisaa gama keessaatiin namoonni keessattuu biyya an jiru san biyyaan cidhatti godhadhu san keessa jirtan cidha san rakkoo taasisan affeeree jira naafi naanurraa namoonni keessaa isin waameen dhuftanii namoonni dura hin dhagahin kottaan waliin cidha san guyyaa gammachuu keenya irratti hirmaadha isin jedhee isin affeeruuf waan biraa bakka hin beekon sababa isin yaadu fakkamitti akka yaada ibsadhu naaf maal akka jedhee ibsadhu hin beeku kanaaf isin jaalladha hedduu isin jaalladha akkam akka jedhee akka isin jaalladhu isinitti himee hin xumuru namoota na jaallattanis namni na jibbitanis namni na jibban jira yoo jiraates hin dhabamu namni nama jibbu isinis hundumayyuu nama tokkoyyuu hin jibbu hundaafuu hanga wal arginuuf yoo isinis yaada waan gochuu waan hin dandeenyeef namni biraa bakka kiyya bu'ee isinii hojjetaa Zara Entertainment irratti maaliif akka wanti nu hojjannus isinis daawwattanis adda isin jala hin cinne nama biraa bakka isinii buufna hanga ana walitti deebinutti turtiin keessan Zara Entertainment wajjin ta'u baay'ee isin jaalladha osoo manatti dhaga'amu bakka garaan kee dandeessan irraa na fagaata yoo jedhee takkaawuu yaanne garuu maal godhee dirqameeti jechuudha hanga gaafa guyyaa saniitti wal argina deebineeti hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja homaa gochuu hin dandeenye carratu gargar nu fageesse video kana tasafirii ta'ee isin hojjedhe video biraa amma irra deebi'ee hojjechuu hin danda'u bakka nama biraatitu bakka kiyya bu'ee isin hojjeta hanga gaafa Zaraan deebisutti namoonni yaa gaafii baay'ee akka kaaftan hin beeka eenyutti heerumte ijoolleen dura gaafii jaalalaa na gaafataa turtan fa'a akka mufattan akkanatti mufattanii natti dhiphattanii yookiin natti waan jettan hundumayyuu hin beeka garuu homaa gochuu hin danda'u carraa keessanii isiniif nanoomni nama na isaaf na uume waliin cidha godhachuu deemaa jechuudha gammachuu keenya isin dhageessifna isinitti himna cidhas ni daawwattanii namni bakka cidha itti godhamu kana jirtan dhuftanii cidha kana nu waliin nyaachuun dandeessu gammachuu sanarraa hin hafina namni dhufuu barbaadan inboxinaa godhaa dhiiraaf shamara dubartii gurguddollee xixiqqoos yoo taate hundumtu keessanuu jechuudha namni cidha sana kanarratti argamuu barbaadan inboxinaa godhaa koottaa hin hafina irratti hirmaadha hanga guyyaa 2-3 hin argitu onlaayinitti achi booda nan argitanii hanga sani namni biraa hin jira ka bakka bu'ee isin hojjetu nama bakka isin buusa dhiiraaf shamarallee waan jiru immoo inni guddaan nama bakka kan dhufee video kana isin hojjechuu danda'eef akka isin nan barbaanneef yeroo larraa baay'ee namoonni baay'een gaafa Facebook kan larraa baay'ee bilbilanii na soquu turan waan ta'aniif ammas bilbilee namoonni na soqaa sababa jedhuuf dirqama isin ibsuu barbaadeeti akkasin dhiphatanii barbaadu baay'ee isin jaalladha maalini osoo garaan adda nama fageessin immoo karaan adda nama fageessa jedhani natti fakkaate turtiin keessan Zara Entertainment wajjin haa ta'u nama bakka isin buusaa nagaan jiraadha isin jaalladha nama